Oromiyaa keessatti humna waraanaa humna Oromoo gitu saba Oromoo isa gitu isaaf isa malu isa tolchuutti jirra. Kanaafuu dhaloonni dhaloota jiilee dhaloonni jiilee ammoo waan irratti jiile qaba waan jiileefis qaba akka qoosaatti waa dabarseen kennu herrakkatiina. Garaa kutadhaa akkas jechuuf dhuftan miti. Garaa kutadhaa attiin jennaa jechuu. Kanaafuu inni asii hidhachuuf inni hidhatee jiru isa kanatti hidhuuf waltaanee immoo warra gargaarsa nuu kennu Abiyyi faarraa dhaqnee fudhachuuf qophii ilmaan abbaa gadaati masaraa mootummaa jiru nuufaa jiraatani nu hidhachiisu akkasuma akkas miti har'a qawween kaleessa caccabaa jedhani caccabaa miti moortaarris deeshqaanisee jiramoon jiru baazuqaanis arrifeejeenis eessaa finne isaantu nuu kenneeyyu akkamitti irraa fuune akkamitti irraa fuune jaallatanii miti. Amma shanee jechuun hin jiru. Dadhabamte mitiire? Shantama taate? 500 1000 50 dabarteeyyuu akkamittiin jedhure dhoksoon hin danda'amu. Kanaafuu maal nuun jedhu waraana bilisummaa Oromoo maaliin jechisiisne qawwee isaanis maaliin nu gabroomsani? Kanaafuu yoo gaaffiin Oromoo osoo rasaasa tokko hin dhukaasiin bakka barbaannutti waltajjii sirrii araarri sirrii bakka jirutti deebii argata ta'e hin sodaannu dhaqneerra moo dhaqne injifannee immoo deebine lolas beenna araaras beenna wanti har'aa ani jechuu barbaadu dubbii amma araara marsaan kun marsaa faana elemoo qilxuu jettaniiyyu achumaanis faana araaraas ni ta'a. Araaras hin jibbin jibbines hin beeknu garuu wayi jira Oromoo. Amma namni yeroo baay'ee haasa'u diida inni carraa miidiyaa qabu waan baay'ee dhageenya. Oromoon akka ammaatti salphatee hin beekuu jedhu. Dhugaadhaa kun dhugaa miti. Oromoon akka ammaatti salphatee beekuu miti. Oromoon akka ammaatti falmatee hin beeku bo. Falmiitti jirra malee salphinatti hin jirru. Akka malee salphanne miti. Akka ajaa'ibaatti falmanne malee. Oromoo xiqqeessuun hin danda'amu. Falmii keessa immoo wal'aansoo wal qaban jennaan tokko kuffisuuf tokko kufuu diduuf wal sukkoomuun warrirriguun ni jiraata moo hin jiraatu? Ni jiraata. Qabsootu akkasi. Nuti kan namni har'a waggaa dhibboota dura wal ajjeesee, wal bitee, wal dhiitee, wal hidhee, wal godaansisee, fixatee har'a reefidha itti jirra. Kanaaf adda fakkaate. Karaa nagaa ni dandahama yoo ta'e, yoo otoo rasaasni hin dhuka'iin gaaffiin mirga abbaa biyyummaa Oromoo nuti warraaqxota warraaqaan ammoo sirna bututaa, sirna gita bittaa, sirna cunqursaa, sirna saaminsaa bakkaa kaaseetu sirna haaraa bilisummaa, walqixxummaa, dimookiraasii nagaatti amanudha bakkatti deebise. Yoo nagaa waaraa bilisummaa, walqixxummaa, dimookiraasii osoo afaan qawwee hin ta'in karaa nagaa waaraa nuu kennuu danda'u ta'e nuti warra dhiiga namaa dhangalaasuuf araada qabu miti. Dhugaa moo soba kun? Kan manaa nu baase roorroo sana immoo humna qawween nutti fe'ame karaa nagaa dubbannee furuu hin dadhabne. Kanaafidha karaan nagaa hanga qaawwa lilmee gaala keessa hulluuqsisuutti nama gaafatu ta'e.